jijjiirannaa qalbii fi yaadaa, biizinasii hojjechuuf akkasuma egeree keenya bareechuuf nu gargaaran keessaa har'a immoo seenaa Orson Swett Marden jedhamuun beekamu arganna. Innis akkasuma jedha. Jireenya koo keessatti jijjiiramni guddaan kan biraa kan raawwatame umrii koo waggaa 20 keessa yeroon naannoo koo ilaalee namoonni umrii koo wal fakkaatu baay'een isaanii jireenya fooyya'aa namoota biroo caalaa ta'ee fi ana caalaa fooyya'aa ta'an argu yookaan ilaaluun hubadhe. Isaanis uffata mimmiidhagoo kan uffatan, hojii fooyya'aa kan qaban, akkasuma konkolaataa haaraa kan oofan si'a ta'u isaan keessa tokko manaa fi maatii illee kan qaban turan. Yeroo kana konkolaataa dulloomaa oofan ture. Uffata dulloomaa uffadhee hojii gurgurtaa hojjedheen wanti hundinuu hangam akka baasu yaaduudhaan yeroo hundaa waa'ee qarshii nan yaaddaa ture. Kun karaa jireenyaa guddaa miti. Jijjiiramni koo kan dhufe yeroon namoonni tokko namoota biroo caalaa milkaa'ina kan argatan maaliif kan jedhu gaafiin kun jireenya koo gaafii jijjiiradha. Deebii isaa argachuuf umrii koo guutuu yeroon qabu isaaf hin dabarse. Egaa macaafa qulqulluu keessattis barbaada ni argatta jedha mitiire. Sababni isaa namni barbaadu ni argata. Kun anaaf dhugaa ta'ee argame. Gaafii kana gaafachuun yeroon jalqabu deebiin isaa akka faayilii sibiila maagneetiitti harkifametti natti dhufuu jalqabe nuun jedha. Beekan addunyaa kanaa yookaan biliyeenarri addunyaa kanaa Orson Swett Marden. Egaa inni isaaf danda'ame anaaf isiniifis akka danda'amu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanatti aansee barbaada ni argatta akkuma inni jedhee macaafa qulqulluu keessaa jecha tokko fudhatee gaarii barbaadi isiniin jenna. Yeroo baay'ee ilaalcha kee yeroo jijjiirtu wantoota karaa adda ta'een ilaalta. Murtoo adda ta'e murteessita. Bu'aa adda argatta. Naappooliyoon Hiil kitaaba isaa isa milkaa'inaa Think and Grow Rich jedhamu keessatti rakkina hunda keessa sanyii faayidaa yookaan faayidaa walqixaa yookaan isa caalu akka jiru dubbata. Ameerikaa keessatti dureeyyii ofii isaaniitiif miiliyoonota ta'an 500 ol erga gaafate booda hundi isaanii amaloota tokko kan wal fakkaatu akka qaban hubate. Wantoota waliigalaa kana keessaa tokko dureeyyiin qorannoo isaa keessatti argaman yeroo hundaa duubatti deebi'uu yookaan rakkina hunda keessatti barumsa gatii guddaa qabu barbaaduu amala horachuu isaaniiti. Yeroo hundumaa ni argatu turan. Hireen isaanii harki caalaan isaa kan dhufe barumsa kafaltii, barumsa kufaatiif rakkina keessa darbanii argatan, oomishaalee fi tajaajiloota boqonnaa guddaa argatan kan dhumaa irratti isaan sooressa taasisan hojjechuu irratti hojiirra oolchuu isaaniitiin. Garuu osoo yeroof kufaatii fi barumsa isaan of keessa qaban malee amalallee miidhaadhaaf hojjechaa turan. Ammallee miidhaadhaaf hojjechaa turan. Yaada keessan gara namoota hawaasa keessatti gaarii fi milkaa'ina qabanitti jijjiiruuf karaan salphaan kunooti nuun jedha. Rakkoo guddaa har'a jireenya kee keessatti si mudate yaadi. Amma rakkoon kun akka kennaa waan tokko si barsiisuuf akkasiif argame yaadi. Haala kana irratti barumsi yookaan barumsa ati argattu gara fuulduraatti gammachuu fi milkaa'ina akka na gargaaruu danda'u maali? Tarii rakkoon kee inni guddaan har'a tasuma rakkoo miti. Tarii carraa ta'uu danda'a. Akkuma Henry Ford jedhe kufaatiin carraa caalatti ogummaadhaan deebi'anii jalqabuuf qofa malee kufaatii miti nuun jedha. Egaa har'a yaada beektota addunyaa kanaa yookaan isaan milkaa'oo ta'anii qabannee isinii dhufne. Waan nu dhaggeeffattaniif yeroo gaarii. YouTube kana like, subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.